airportitti gaafa raqeessi fuudhee dhuftee isaa wajjin tumamaa bultee jechuudha. Qoricha kee fudhadhu siin jedhi isa bakka disii baasu. Qoricha kee irraanfatina daraa kee yeroo inni siin jedhu jechuudha. Innoo akkasii caaluu beektaa gaafa damee rattee fuudhuudhaaf biyyaa ba'aa turte gaafa si geesse. Na caalaa gaafa siin jedhu si caalannatti jette maal gochuu mucaasa kana rattee fuuteeti. Akkuma asirratti suuraa argaa jirtanii isheen kun haadha manaa faarfataa Damee Fiqaaduuti. Garuu biyya ormaa keessatti waraana adda bilisummaa Oromootiif miseensa kan ta'e nama dhuunfaa tokko wajjin osoo sagaagaltuu miisejjiin ishee, viidiyoon ishee akkasuma suuraa isheen qullaa ishee isaaf ergitu guutummaan guutuutti harka nama biraa jiraachuu fuula sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti dubbatamaa jira. Akkasuma osoo abbaa manaa qabdu, nama maatii qabu, nama ijoollee qabu waliin sagaagalaa jirti jechuudhaan nama tokkoon seenaan ishee sooshaal miidiyaa irratti dubbatamaa jira. Wanti kun hammam dhugaadha isa jedhu akka ittaanutti qindeeffannee isiniif dhiyaannee jirra. Anamma baay'een keessaan dhuftanii warri na haasofsiistan jirtu buusii viidiyoo kana as gachee achi gasiinaan jettu ilaali. Namni tokko gaafa riqee waa godhu miidhaallee qaba bu'aa gaariillee qaba jechuudha. Waan ati geeni gootu qabda, waan illus gootu qabda jechuudha. Gatii kanaaf intalli sagaxeen kuni jireenya ishee guutuu gaa'ela nama diigaa baatee hin beekti waan hojjechaa turte kanaan dura. Ani ndaa'uun viidiyoota jiru, suuraata jiru, teeksii maseejii amma seen gaddaa, sagalee tofaa waliin barreessa, waliin maal jiranii. Amma namni baay'een teeknooloojiin beekutti fakkaate. Dhageesse yookiin immoo ati biyyaa gatii dhuftee fi haaraa gatii taatee fi akkaataatti sagalee namaa waraabanii akkaataa maalitti godhanii bilbila kee bilbila sanatti hiitu minaamini maal kan namni waan beekutti hin fakkaatu by the way. Waan namatti tolu jechuudha. Dubartoonni amma new generationiin sirriitti waan hojjetanii hin beeku jechuudha. Dhageessanii anamma kan na gubaa jiru tokko maqaa qabsootiin qabsoorra hin jirtanii sagaagaltuu sagaagalummaa irra jirtu. Karaa argattaniin walirratti sagaagaluuf deemaa jirtu. Maqaa qabsaa'otaallee maqaa qabsoollee balleessaa jirtu jechuudha. Kuffisii fi caccabsaa fi dakomeessaa fi dakorokeessaan maxxee ammee Oromoon maal keessa akka ba'e bu'aa meeqa keessa bu'ee akkas geellee hin beektanii jechuudha. Tokko kana kan na aarsu. Lammata immoo amantii da'oo godhatanii jechuudha. Mana amantii, mana Yesuus Kiristoos, mana dhugaa, mana hafuura qulqulluu, mana namni itti waaqayyoo wajjin dhugaan waaqayyoo itti dagaagu. Dhugaan biyya lafaa kanatti dagaagu, dhugaan jireenyaatti dagaagu, dhugaan kakuun waaqayyoo waadaa nu galeetti dagaagu namni akka charchi kana keessaa ba'ee waaqatti namanne warra godhaa jirtanti baay'eetu jira jechuudha. Dhageessanii sobdanii Yesuusii waamtu, sobdanii charchii deemtu, sobdanii faarfataa maalichirra kaawwattu, sobdanii waan meeqa of gootanii, sobdanii dammaaf sukkaara diddibattaniittu asii gaafachi dhokattan immoo qe'ee namaa diigduu jechuudha. Dhageessanii amma warri baay'een teeksiin kuni 2004dha, 2000 maaliidha, 2000 baay'ee wayii akka baay'ee keessa jira. Akkamittiin gadhisinii baasan? Anuu nan qaane, anuu nan saalfadhe iddoo koddoon tala sanaa jechuudha. Nan saalfadhe. Dhageessanii gadi hin baasne akkasumas warra teeksii sana maseejii sana hin argine feesbuukii koo deemaati Misraaq Tasfaayee deemaati isarratti ishee ilaalaa. Peejii miti sa peejiis Misraaq Tasfaayeetiin hin qaba. Feesbuukii normaaliitu jira. Iddoo adda addaatti sheer godheen jira jechuudha. Keessumaati peejota gurguddaa namni irratti sheeri godhu irratti sheeri godheen jira jechuudha. Maalidha beektu dhiirri tokko daabboo naa ergi gaafa siin jedhu dubartiin tokko nakkati sagaagaltu ta'e tole jettee gaafa fiiddee irratti kaameraan isa jirattee miluka kee bantee ergitudha jechuudha. Kanadha rakkinni inni tokko. Dhageessee rakkinni inni keessumaa immoo intalli kuni gaafa biyyaa dhuftee jettu ulfooftee biyya ormaa keessatti haadhaan qabdu, adaadaan qabdu, maatiin qabdu, Oromoon hin jiru, itoo Oromoon jiru Oromoo wajjin wal barsiisuu dhiise, itoo ati abbaa manaa wajjin sagaagaltuun intalli kun ulfooftee deesse.
Ituu dhugumatti nama waaqayyoo taate dhuguma intala Oromootu taate intalli kun gaafa olfoof turattee illee gargaarta turte biddeen toshitee waxii gargaarte miila ishee sukkumtee dudda ishee qabdee fi jechuudha. Dhageesse gaafa isheen deessummaatti teessee isaaf luka banta. Abbaa manaaf luka banta dhattee intala mucaa dhiquu maal taate jettee ishee gargaaru marqaa marquu fi mooqa mooquu irraa dhatte jechuudha. Ituu ati deessuu deessee lafa keessee jechuudha. Kanan duma hin goone ati. Bukoo keemmoo ilaali. Bukoon keemmoo isa mana hidhaa keessaatti kaasee isa maali? Mana hidhaa hin yaadattu amma dhiyeenya kana gaafa hidhamtan. Yoo hidhamte yeroo sana yaadattamu tokko lamaan harka jira bari. Na bari ani eenyu akkan ta'e. Anammayyuu taanaani luba isiniin sin barsiise gaa'ela gorachuudhaaf. Ati damee fiqaadu. Ati daraartu. Daraartu qalbeessaa ati. Fokkistuu najjoo jettee deemtu tortortitti. Hin qaanoftu atamma yeroo ammaa kana raxxee nisaa galuu sirra ture. Yeroo ammaa kana malee Facebook irra gandarraa ganda manarraa manarra deemuu sirra ture jechuudha. Ammas lama na waytan si argee bari. Bilook na godhi malee sin argaa bari. Si galee mana meeqa diigde isheen akka keemmoo mana meeqa diigan. Maqaa faarfataati maqaa faarfattuuti maqaa riyyummaatiin. Mana meeqa nu dubartii meeqatu reebame. Qabeenya meeqatu barbadaa'e. Biyya gaafa turte beelofteetu. Biyya alaa hojjettee nyaattu ati. Namicha kana amma maaliif barbaada birriif miti. Inni biyya keessaa warra kateeyyuu ta'a jennu. Ati gaa'ela hin qabdu. Ati gaa'ela kee kabajtee gaa'ela namaa diigda. Ati namni akkasii arrabsu hin barbaadu nama immoo arrabsita. Akka waa'ee kee namni maxxansu hin barbaadu namarratti immoo nama jaartee namarratti maxxansiisuu barbaadde. You better watch out yourself. Amanta ko waan sodaadhu qabu jalaamii wayi qoshaashaatu nama taate. Deemi ilaali mucattiin waan isheen fakkaatu 2017 ekeraa wayi. Ekeraa nama gidduu deemtaa diriyoota kee gidduu deemtaati. Ammayyuu TikTok irra teessa. Ammayyuu Anamicha siniin gaa'elummaa sin barsiise macha mituun baratiin mucaan sun baay'ee jabaan. Faarfataa qofaa miti waan nama waaqayyotti mana waaqayyotti jabaan. Eessa akkasii argate eenyu fide akkatti si fannise maxxannee hin beekon eenyu akka ta'e. Ituu ta'eetiin tala kana gadi baatee dhiifama gaafachuu qabda. Abbaa manaa kellee gadi baatee dhiifama gaafachuu qabda. Uummata Oromoo dhiifama gaafachuu qabda. Dubartoota Oromoo dhiifama gaafachuu qabda jechuudha. Ati ijoollee lama haadha malee abbaa malee hambiste bari. Ijoollee lama jechuudha. Sagatee maseena wayi ati ofii keeti heerumtee dhuftee miti maan ulfoofne maa hin dhaltu? Airportitti gaafa raqeessi fuudhee dhuftee isaa wajjin tumamaa bultee jechuudha. Qoricha kee fudhadhu siin jedhi isa bagadi si baasu. Qoricha kee irraanfatina daraa kee yeroo inni siin jedhu jechuudha. Innoo akkasi caaluu beektaa gaafa damee raxxee fuudhuudhaaf biyyaa ba'aa turte gaafa si geesse. Na caalaa gaafa siin jedhu si caalannati jette maal gochuu mucaasa kana raxxee fuuteeti. Maa raxxee fuute akka inni kunoo si caaluu akkasa sana caaluu beektaa duuriyyee. Ishee akka kee dubartii meeqa kan mana keessatti biyyoo nyaataa jirtu dubartii meeqa karaa meeqa kan argaa jirtu dubartii meeqa gidiraa meeqa argaa jirtu jechuudha. Dubartii meeqa fakkeessitu. Galatoomaa ammoo warri viidiyoo adda addaa waa'ee dubartoota adda addaa naa ergitan. Galatoomaa warri maseejitti dhufna tokko tokkoon jechuudha. Tokko tokkoon itti dhufnan dasaaniyyuu jechuudha. Irri caalaa keessan warri naa ergitan invest gochaan jira dhugaa akka ta'e maal akka ta'e galatoomaa. Warri boosanii mattanillee galatoomaa rakkina sirra ga'ee jechuudha. You're not alone. Qobaa keessan miti danda'a. Waaqayyoon moo isin gargaaraa jechuudha. Mana diigame keessatti jechuudha yeroo hundumaa qimmixiitu jira shaarmuxootatu jira. Mana diigame keessatti matsaaf quddusii baatanii jechuudha. Macaafa qulqulluu baatanii beekaa hiriyaa fakkaatanii mana namaa diigu jechuudha. Dhageessanii dhiira jechuun saree jechuudha bari. Dhiira keessa immoo dhiira gaarii dhuguma kan waaqayyoon sodaatu immoo baay'eetu jira jechuudha. Mana waaqayyoon jechasaa kan sodaatu immoo baay'ee jira jechuudha.
mana waaqayyoo diigaa jirtu rabbi sinaa diiguti. Isayyuu dhuftee olii gadi fiidaa sitti fenxer jettaa fexenxertu ekeraa intalli sun ikkoo hanga ijoollee isheetti hin beeku waan ati gooteen jechuudha. Traumatize namicha maraataa sanaa jechuudha. An kan namichaatti hin deebi'ee dhufaan isa itti deebi'ee dhufa harrichi wadalichatti deebi'ee dhufaan kan isaa siinidha amma sii waslaata jazbaa haadha keetiidha. Akkuma haasaa isheerraa dhageessan kanatti haati manaa obboleessa keenya faarfataa jaallatamaaf akkasuma nama biratti jaallatamummaa guddaa kan qabu obboleessa keenya Damee Fiqaaduuti kan namni kun dubbachaa jirtu. Haati warraa isaa egaa isa waliin erga wal fuudhanii waggoota erga lakkoofsanii booda gara biyya bakkee akka isheen baatee marti keessanuu quba qabdu. Har'a garuu biyya jirtu sanatti biyya Kanaadaa moo eessa jirti laata? Namooti beektan quba qabaachuu dandeessu. Isheen biyya sana keessatti gaa nama biraa wajjin walitti dhufeenya biraa akka qabdu heerumtee osoo jirtu namni isheen waliin jirtu kun immoo nama ijoollee qabu, nama maatii qabu, akkasuma nama haati manaa isaallee yeroo dhiyootti gara biyya sanaatti achi ol deemte kan ta'u osoo isheen mana jirtu ishee dhiisee haadha manaa faarfataa kanaa wajjin akka sagaagalu akkasuma ishee kanaaf tikeetii bitee bakka vaakeeshinii garaagaraa hoteelota garaagaraa magaalota garaagaraa deemanii akka waliin daawwatanidha kan namni kun dubbachaa jirtu. Maskaraam kan isheen dubbachaa jirtu dhugaa ta'uu danda'a yookiin inaaffaa biraas ta'uu danda'a. Garuu akka isheen jechaa jirtutti obboleessi keenya faarfataa Damee Fiqaaduu maqaa isaa balleessanidha kan isaan jiranii. Intala kana osoo hin taane maqaa faarfataa kanaadha kan jalaa badaa jiru, kan xuraa'aa jalaa jiru jechuudha. Isa kanaafi obboleettiin keenya Daraartuu Qalbeessaa namni jedhamtu kuni waan kanarraa akka isheen dubbachaa jirtudha taanaan akka irraa of qajeelchitu akkasuma gara biyyaatti galtee gorsee akka kennamuuf akkasuma nama kana wajjin rileeshinii akkamii akka qabdu dubartii amma haasoftu kana wajjin immoo jibba maalii akka warrirraa qaban ifaaf ifatti haasaa nama dubbatamaa jiru sooshaal miidiyaa irratti wantooti darbaa jiru kuni guutummaan guutuutti akka dhaabbatu gochuu danda'u qabu jedhee yaada kama kootiin ani garuu akka isheen jechaa jirtutti guutummaan guutuutti osoo faarfataa Damee Fiqaaduu jiru nama biraa waliin akka isheen ciisaa jirtu kanaan durallee nama biraa wajjin akka isheen sagaagalaa jirtu namni biraa gaafa biyyaa dhufu buufata xiyyaaraa dhaqxee akkasuma makiinaa mataa isheetii qabattee nama kana akka achii fuute ergasii sa'aatii 3 oliif magaalaa keessa akka waliin bashannanan akka waliin illee ciisan inni immoo guyyaa sana qoricha kee fudhachuu akka hin daganne akka hin ulfoomne jedhee akka ishee gorsaa ture afaan dubartii kanaarraa dhaga'ameera. Akkamittiin dhaga'uu dandeessee rileeshinii isaa waliin qaban akkamitti baruu dandeessee isa jedhu guyyaa biraa guutummaatti qabannee dhiyaanna nagaan turaa isiniin jenna.